Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan tu'asallaa jiru jalatti argamtan nagaan ko bakka jirtanitti naa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan. Egaa har'a viidiyoo barumsa gaafii keessa yeroo dheeraa ijoolleen baay'een koomentii jalatti na gaafachaa jirta waa'ee mukaa ijaarsi mukaa meeqa fixa jettanii har'a viidiyoo qabadhee kara keessan dhufee tura. Egaa akkuma beektan ayyaan tu'asallaa waan tokko waan ofiitti jiraattuun alatti viidiyoo hojjechuun baay'ee rakkisa. Warroonni baay'een nafaana turtii gootan hin beektan jedheen abdii qaba. Warroonni hin beekne soggaaraattan immoo asumaan bara yeroo baay'ee gaafii na gaafatame ofii kiyyaa waan itti jiraadhu yookaan immoo qabatamaan namoota itti jiraatu bira dhaqeetan malee lafaa ka'ee akkatti viidiyoo hojjechuun baay'ee na rakkisaa. Kanaafan gaafiin keessan akkuma jirutti ta'ee gaafii keessan isin jiraatu tursiisaniin jechuun jaaladha. Egaa warroonni chaayinaa laayyaan tu'asallaatiif haarawaa tan garaatti sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taa'ichuun gaman affeerraa kootidha. Isiniin jedhaa warri nafaana turtii gootan hedduu tokko galatoomaa jecha har'a yeroo baay'ee ijoolleen yeroo keessattuyyuu warra ijoolleen na gaafattan jirtanii mukaan ijaaruu wayyamoo bulukeettiidhaan mana ijaaruu wayyaa kan jettaniitoo na gaafattan mukni meeqan jira mana luukii 40 ijaaruudhaaf mukaa gamnu fixaa warroonni jettan hundi keessanuyyuu gaafii kanarraa deebiin argattan jedheen abdii qaba. Obsaan bichaa dhaggeeffadha. Viidiyoo kanas laayik sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa mukni meeqan jira ani tanaan durallee isinitti dubbadheen jira odoon kara mukni meeqan jira ittiin darbini yeroo baay'ee ogeessi gaafa hojjetu nuti xiqqeessaa gaafa jalqabaa jechuudha gaafa nu mattaru gaafa mooyyuu mattareetoo jedhee bu'uura buusee ittuma bal'isaa too deema kanarratti xiqqaatu qarshii guddaa harkatti qabattanii socho'uu qabdanii isiniin jedhee tan ture. Egaa warroonni kana viidiyoo kana dhageessan hubattan jedheen abdii qaba. Itti aansuudhaan immoo dhaabbataa miti gabaan fakkeenyaaf ammaani muka kana haxirii dhafan bite muka haxirii 150 haga 160 argattaa naan jedhan kan odeeffamuu fi kan itti jiraatamu garaagarummaa qaba. Mukni jabaa mukni gaarii ta'ee mukni inni wanni jedhu 200 fi haga 40ti. Ani garuu odeeffannoo kanan nagaye haga 150 ni bittaadha. Egaa kuni maal mul'isaa hardii fi samii mul'isa jechuudha. Amma biyyatti illee hoo ta'e yeroo baay'ee maatiidhaan namni kan walitti bu'u balaa kanattidha. Nu iyyaafannoo gaafa fuunu namarraa iyyaafannoo gaafa fuunuu fi kan ittiin bitan garaagarummaa inni ni horta. Kana keessatti ati fakkeenyaaf 10,000 herreeggattee mukaa kanaa 10,000 nagaa ittee gaafa qabdee maatiitti keessatti laattu. Warri 20 baasa anuuyyuu kanan herreegee bahe muka kana bituudhaaf mukaa fi qorqoorroo kana bituudhaaf jechuudha gaafa herreegee bahu muka 150 haga 160 herreega laman hojjedheetoo bahe kanaan nagaa jedheetoo jechuudha gaafa achi bituu gahuu bakka baay'een gaafadhee bakka tokko lama miti filannoo isa dhumaa kan jiru 230 ture birri qarshii 10 bichaarraa buusanii 230 bitee jechuudha baay'ee ulfaata gaafa nuti kanaan herreeggannu. Miti qarshii kana mara irratti dabilii dhufeetii miti qarshiin 10 gaafa meeshaa baay'ee bittan herreegdan 10 kara 100 meeqaa deema dhugaan isin jira kanarratti illee gaafa waa ijaartan of eeggannoo godhaa maatiidhaaf illee of eeggannoo godhaa yeroo baay'ee nu miidhanii qofallee osoo hin ta'in of eeggannoo godhuun illee dirqama dhugaan isin jira jechuudha har'a makiinaan tokko gaafa namaa fe'u gatiin isin dhageessanii fi gatiin ittiin feesisanis garaagarummaa qabaachuu danda'a. Kanaafuyyuu qorqoorroon kun ani kanan bitee qorqoorroo haxiriiti. Indaballee qorqoorroon haxirii 450 yeroo darbillee ganna keessallee 450 ammallee 450. Baay'ee ani qorqoorroo manaati miti amma kanan bite. Haxirii yeroo darbee haxiree jira garuu amma immoo paartii wayii haxira jedhee tan bite jechuudha. Irra caalaa ani waa'ee mukaatiin kanan qabadhee too dhufe jechuudha. Muka ijoolleen baay'ee xiyyeeffatan muka immoo bulukeetti irra nama fixaa kan jettan bulukeetti fi mukni immoo walitti uyyuun dhufu gamanuma isinitti hima. Bootan immoo murteessadha. Mukaan eessatti ijaaramaa gaafa jedhamu bootan iddoon itti ijaartu murteessadha waa'ee mukaa kanarratti jechuudha. Bulukeetti fi mukni baay'ee hardii fi samiidha. Muka odoo danda'ame yoo iddoon kee iddoo mukaa ta'e mukaan ijaaruun isarra fooyya'uun jedhu karaa qarshiitiin. Garuu immoo haa ta'u malee idimees kan qabu yookaan dheerinaan kan jiraatu itti dadhabdullee bulukeettidha. Bulukeetti fi wanni immoo qarshiin isaa walitti uyyuun dhufu. Bulukeettiin baay'ee ni waddada. Sababbiin isaa
muka tokko ati 250 haga 40 haga 30 yoo bitte bulukeetii takkitti immoo 23-24 bitta. Bulukeetii takkatti jechuudha. Buusaan bulukeetii takkatti jalqaba bulukeettiin hoggaa ka'u lafa keessaa haga meetira tokko waan akkasiitiin ka'a. Kiyyarratti an arge kanarree malee ani ogeessa mana ijaaraa ta'eeti miti jechuudha. Kiyya gaafa ijaaran waan an argeeffan. Kanaafuyyuu inni suni eessa deema kara isteebbii meeqaa deema ol fagaachuuf girgiddaan isaa ol fagaachuuf jechuudha. Kanarratti illee sirriitti xiyyeeffannoo godhuu qabdanii garaagarummaa ni qaba. Garuu immoo turtiidhaaf dadhabbiidhaan booda itti jiraachuudhaaf immoo mukarra bulukeettiin fooyya'aadha. Akka filannootitti jechuudha. Garuu immoo qarshiidhaan haa ta'uu malee irra kan fixu ammas maalinni bulukeettidha. Irra immoo kan gadi aanu maalinni mukaadha. Gatiin isaatu bulukeettoo sibittoo biras gaafa dhaqnee hoon kana jedhu manni mukaan ijaaramullee wanni isaa waalikkiin isaa simintoodhaan ka'a. Garuu haa ta'u malee kuni armaata ashawaa ni binnaa. Inni garagaantii ni binnaa. Gaafa kara bulukeetti deebifne jechuudha. Ashawaan ni bitama garagaantiin ni bitama. Simintoon inni gatii ilma namaa sammuu nyaatee fixee yeroo kana keessa har'a qannasee kan dhaabbata hin qabne boru ganama ammuma qannase siin jedha sanoo sii bilbilanii deemtee bitte malee bor ganama dabalee argite jechuudha. Gatiin simintoo eessumattuu dhaabbataa miti. Kanaafuyyuu odoon har'a gatii simintoo 1,700 jira odoon isiniin jedhee borummoyyuu 1,900 bitama. Iftaan immooyyuu gadi deebi'ee 8 bitama. Akkana dhaabbataa hin qabu jechuudha simintoon. Kanaafuyyuu gatii simintoo kana waggaa namaan jedhamee borummoo namaa walitti buutanii eeyyen tanaan dura waa'ee simintoo irratti hojjedheera gatiisa ofii kiyyaa kanan bitee irratti ka'ee jechuudha. Gaafa lammata deebinu immoo saniini miti. Kan biraa ni turalleedha. Fakkeenyaaf qorqoorroo, feerroo akkuma duraatti jira. Mismaariin akkuma duraatti jira. Mukni immoo mukni murteessadha. Siniin jedheetoo jira. Amma kan haga 170 waan akkasii jira ni jira. Garuu mukni murteessadha. Mukni kami mukni dabubii dhufutu jira. Muka arsiidhaa dhufutu iyyuu jira jechuudha. Kun immoo iyyuu idimeen qabu keessattuu kan dabuuf kun dafee nyaatama jedhu. Kanaadhaan isiniin jedha odeeffannoodhaan isinii kennuu barbaadu warri ijoolleen na gaafattan keessattuu waa'ee ijaarsa mukaa ofumaa keessanii itti yaada. Gaafa mukaan ijaare haga kanaadha. Gaafan immoo bulukeettiin ijaare haga kanaadha. Bulukeettiinis immoo iyyuu dabaluu danda'a. Dhaabbataa miti 4 illee seenee jira. 5 illee seenee jira jechuudha. Tanaan dura amma garuu maayii kana erga gannaa